الموسي براسي وربي سيلاتو والكيس وقريري رادورتاتو بوهرتي جرورا مالتو تكتاتو أزلا سيقودي تنسرا بقلتي بكا خنكبوتو المويوتو جتلو براسي بيتو تنديني دنيا كبدي والسبوتو تنيوتي دوتي سستاخي أمبست أباقي جتي مكاقي سرويتو أماتي جتي مكاقي سرويتو. ولكننا نسي الحمد لله أمني يا بكالو غني نمتك كيكبو قصر والله يا الله ربه رانغارينا كاي إرقا خير قبلو الحمد لله ثم فرق مالي أمني يا ربي رحمتك ديني نقاب رحمتك اتدام قلاسي محمد بنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتر دفتوتكو جرتو نجاكيسني الحمد لله. إجاهيدي جويا سدفالك أنا دبرسوت تجرا أما مسا ناتشوف جرا ناتشوف تجريتشود مسا ولمان هنيانو بناس ولمان أغنا مسا سفيرم تنيتو بناس سفيرم تنيتو بنا دقايد أمام تيري أكاسيكا إن شاء الله. Egaa gariinis hojii deemeera gariinis immoo kunoo akka margitan mana taa'ee diidessa jechuudha. Akkuma beekamu hojii mootummaa kaalandariin guyyaa tokko cufa jechuudha. Ayyaana kamirrattu garuu idiin arafaa immoo hanga guyyaa 3 jedhee namni safara keessa ayyaanesee wal waamee maal jedhee buna dhugaa hanga guyyaa 3 diidessa jechuudha namni safara keessa. Akkasi kan biraa immoo gariinis hojii deemeera gariin immoo kunoo guyyaa 2 akkuma beekamu kaleessa akkuma isinitti mee bakkee turre jechuudha idii guyyaa 2. Kaleessa immoo mana keenyatti ayyaanessinee guyyaa 3ffaa haala kanaanii akkasi gaarran immoo sagalee irratti idees godhee sagalee irratti isiniin gadhiisa inshallah. Maalumaafuu iddoo tokko tureera YouTube irratti viidiyoo gadhiisuu kanumaaf ani viidiyoo akkanaatiin isinitti deddeebi'ee namoonni meeshaa ajajachuu barbaadan illee ajajadhaa ittuman jira hojii jechuudha. Xiqqoo haalannaa mijaa'uu didee viidiyoo gadhiisuudha meeshaan hojjechiises meeshaan bibbitee ergees waan akkasii haalannaa mijaa'uu didee naanan viidiyoo isaanii fi inni waraabne malee ittuman jira hojii ittumaa fufeetan hin jira hin dhiisnee ajajadhaa lakkoofsa bilbilaa duwwaa 941527463 Telegram WhatsAppidhaan tuna dubbistanii gaariidha. Imoon yeroo hundarran seenuu kanaaf WhatsAppidhaan lakkoofsa ammaatiin argachuu dandeessu. Mana lafa meeshaalee garaagaraa namoonni biyya keessaa barbaadanii halluu jedhaa jechuudha WhatsAppidhaan kallattiidhaan isa argachuu dandeessu. Akkasiidhaan alhamdulillah misaa keenya naannoo amma buna keenya danfifachuutti jirra jechuudha. Buna dhugaa jedhamamtee buna dhugaa affeeramtaniirtu namni akka buna jaallattan yoo jiraattan ani iddoo tokkoon buna jaalladha maashaallah. Suusiinatti ta'e jechuudha silaa suusii godhachuun gaarii mitiyyuu giddii jaallatanii suusiin ta'e jechuudha. Silaa yeroo suusii namatti ta'u dhiisuudhuma gaarii ture akkitti dhiisan immoo hin jiru. Yeroo tokko mana keessatti hin dhaabataa yeroo keessummaan dhufes waan akkasii yeroo argameen dhugamaa adda dhugunaan immoo bor sa'aatii sanatti fidi namaan jedhe jechuudha suusii namatti ta'e. Akkasittan buna baree bunan jaalladhaa hadhuun buna dhugaa isiniin jedha hordoftoota koo. Akkasi kaama jamana keenya irra keenyee buna danfifachuutti jirra. Idii guyyaa 3ffaa gaala keenya haala kanaan uuma qabnutti akkuma ta'etti foofachuutti jirra. Alhamdulillah waggaa gahuu waa hunda caalaa waggaa gahanii immoo fayyaa ta'anii maatii ofii keessaa kan waa tokkoon ta'e waggaan naannee namatti dhufuun baay'ee tokko nama gammachiisa jechuudha. Alhamdulillah isa dhufuun illee rabbiin nu haa gahu. Egaa hiriyaa koo kana idii Ramadaanaa irratti sin barsiiseen ture yeroo darbee hiriyaa koo akkam jaalladhu baay'ee wal jaallannu an qofa miti isinillee waluma jaallanne jechuudha. Isiidha hadhas kan isinii fidee dhufe kan waliin buna dhugaa jirru mana kootti waameenii jechuudha buna idii danfisee waameenii. Namoonni biraa viidiyoo keessa galchuu fi namatti ulfaata jechuudha. Keessatti namni waa'ee viidiyoo hin beeknee wama biraatti fakkaata nama keenyatti hin baramne gatii teennaan.
anaaf isiin garuu hin beekti achi biyya arabaa illee teenye maal waliin jedhaa turre gallee yuutuubii wajjin hojjenna jedhaa turre wallaahi subhaanallah garuu isiin hangayoon akka carraa ta'ee anis as dhiyeenya jimmatti galuun koo rabbi asuma dhiyeenyatti walitti nu fide jechuudha sarboof jimmii afaanumaa fi funyaan ture garuu jiruun namaa mijaa'ee walitti hin deemamu jechuudha duraan haadha kootti dhiyoon ture amma immoo haadha koorraa xiqqoo fagaadheen immoo isiitti immoo dhiyaadhe jechuudha egaa rabbi bakkuma fedhe nama kaa'a bakka ofii jaallatu nu haa kaa'u isin haa kaa'u walumaan akiraatti illee bakka ofii jaallatu jannatal firdoosin nu haa kaa'u jechuudha hunduma keenya duniyaattis jiruu gaarii nuuf kennu akiraatti illee jannatal firdoosin nu haa waffaqu rabbitti bicuudha wallaahi inshaallah hin iyyanna hin kadhanna hin argan biiznillah mitiiree akkasii akkuma haaluma kanaan egaa hooma qabnu akkuma jirrutti faayidaa jirra alhamdulillah waa nyaachuu dhuguurrayyuu wal arganii yaada walitti bahuu walitti ashaquu yaada wal jijjiiruu waa hunda caalaa akkasii kaan inshaallah kana fakkaata iidiin keenya guyyaa sadaffaa haala kanaan kaamani keenyatti ideessuutti jira guyyaa sadaffaa maaliif guyyaa lama bakkee turre viidiyoo kaleessaa irratti isinitti meera jechuudha maatii bira turre guyyaa sadaffaa immoo mana keenya haala kanaan buna dhaabnee hiriyaa koo kana hin beektu idii ramadaanaatti isinii dhiyeesseen ture jechuudha isii waamee buna dhaabnee haala kanaan egaa buna dhuguutti jirra buna haa dhugnu buna dhugaa jedhee irra deebi'ee si waameen jira akkasii gaa kana fakkaata alhamdulillah waa hundarra walitti dhufanii haala kanaan wal bira taanii walitti ashaqanii yaada wal jijjiiruu waa hunda caalaa nyaataaf dhugaatii irrayyuu jechuudha akkasii siistariin koo kira bulettiin koo buna buusuu jennaanan jalaa siqee siituu dhuftee buna buusuuf jechuudha kanaan duras illee yuutuubii irratti dhiyeesseen ture biyya arabaan deema jedhaarti yaada keessan jedhee dhiyeesseeniin ture isiidhaa viizaa ergattee jirti gaa rabbiin inshaallah mana gaarii mana akka haadhaaf abbaa olii akka haadhaaf abbaa ofii taanuuf rabbiin itti qabu du'ee kadhaa fi hedduu tokko wallaahi anas maazarii hedduu tokko gargaarti egaa rabbi si haa gargaaru akkuma qalbii keenya ara galfachiistu rabbiin illee qalbii si haa galfachiisu waan isii yaadde olitti muraadaan isii haa gahu inshaallah jaalannee ergaan jiru gaa hin diddee nama tokkicha deemsaaf ka'e immoo abbaan fedhe deebisuu hin danda'u jechuudha nuyi hundumti nu waan keessa darbinee tokkicha qalbiin namaa wanta tokko ol kaanaan keessatti deemsa kanaaf qalbiin ol kaanaan gadi hin teessu jechuudha akkasitee lo'anaan bootaadhaan akka ennaanan dhiisee bootaadhaa ka'ee anaafuu naa mijaa'e jechuudha jechumaan ol garagalee ni qabee ofirraa deeffadhee buna koo dhugee hedduu tokkoon buna jaalladha maashaallah namoonni akka koo buna jaallattan egaa dhugaa haa dhugnu siniin jedha sagalee illee addaan kutee ka'een irra deebi'ee haasa'aaraa tariitii sagalee kana irra deebi'uun haasaa kana irra deddeebi'uun danda'a naaf kolchaa maaliif addaan kukkutee dhaabee keenitti deebi'e jechuudha waa biraatti seenee akkasii kana fakkaata ka bunni diin keenya buna dhugaarraa hedduu tokkoon buna jaalladha namni akka koo buna jaallattanu buna haa dhugnu akkasii inshaallah siistarii koo kana du'aa kadhaa fi rabbi yaadaan muraadaan si haa gahu bunni xiqqoo qallateenaan akka amma daakuutti dabalamuutti jira jechuudha akkasii kana fakkaata ilwaanaan illee hedduu tokko fataa itti yeroo nama argitu baay'ee tokko nama jaallatti ijoollees ta'e nama jabaas ta'e hedduu tokko nama jaallatti jechuudha maashaallah akkasii kaa buna haa dhugnu haala kanaan kun hiriyaan koo mucaan sii rafaa ture ka'eennaa fidattee dhuftee dhiira ambassaas rabbiin kenneef rabba guddisuu fi rabbi nuuf haa dabaluu isa nu kenne nuuf haa guddisuu isa hin qabne rabba kennu waa yaadne hundaan rabbii muraadaan nu haa gahu yaada muraada keenya nuuf haa guutu irra hedduu keenya subhaanallah qalbiin keenya karuma duniyaa kana nu fiiddi egaa akiraallee rabbiin nu haa yaadachiisu jiruu duniyaas jiruu akiraas rabbiin nuuf haa laaffisu jechuudha inni danda'aadha akkasii kaa inshaallah rabbitti bicuudha wanti hundinuu nama duniyaa irratti illee jiruu gaarii jiraatee akiraatti illee jannatal firdawsii jiraatu rabbiin haa taasisu inshaallah viidiyoo kan biraallee riyaakoo kana wajjin haasayeera post nan godha nan gadhiisa jechuudha yaada keessan irratti kennaa isinillee yuutuubii banachuu barbaaddi anillee nama jabaa nama cimaa ta'e hojjedhee illee fakkeenya namaa ta'ee osoo hin taane karooruma keenya ture dura yeroo biyya arabaa waliin turre inshaallah biyyatti gallee yuutuubii wajjin hojjenna isa jedhu karoora guddaa qabna ture haa ta'uutii xiqqoo wayiitti tarkaanfataadha natti fakkaata rabbiin faanu haa milkeessu inshaallah rabbiin amlii keenya nu haa jabeessu isinillee nu jabeessaa yaadaanis koomentiidhaanis laayikiidhaanis
akka nu jabeessitan dhugaa abdii qabna inshaallah rabbii gaditti jechuudha. Akkasigaa kana fakkaata daa'imni kun ji'a jaha gaheeraaf jechuudha. Ji'a jaha guyyuma muraasa wayii torbanuma lama wayii waan akkasiitu hanqate jechuudha. Iloonaan asitti jeequutti jirti. Akkasigaa kana fakkaata gaayidiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Namoonni viidiyoon kun isinitti tolee laayikii godhaa. Namoonni chaanalii kootiif haaraa taatan irra deebi'uudhaan subscribe godhaa. Namoonni hanga yoonaa viidiyoo kana ilaalaa jirtan mee laayikii godhaa. Laayikii hanguma 200 wayitiin nagaame viidiyoo tokko irratti. Viidiyoo gaggaarii sigaa viidiyoo nama biratti fudhatamaa qabu hin hojjedhu yeroo baay'ee. Torbee keessaa guyyaa tokko torban lama keessaa guyyuma tokko akkasiin gadhiisa viidiyoo jechuudha. Amrii kulli rabbi naaf laaffisuu hunda rabbi namaa laaffisa inshaallah du'aayinaa kadhaa. Akkasii hordoftoota koo gaa inshaallah hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagaa rabbii keessa naaf turaa naaf jiraadhaa. Hedduu tokkoon isin jaalladhaa isin kabajaa anaa walitti hunduma keessan rabbiin isin haa jaallatu rabbiin isin haa kabaju rabbii yaadaan muraada keessan guutee isin haa milkeessu. Waa yaaddanii olitti rabbiin galmaan isin haa ga'u wallaahi inshaallah rabbitti bicuudha wanti hundinuu akkasii kaa nagaa rabbii keessa naaf turaa.